Ashama kam nagaha jirtu baga nagaa jiraatanii ani maqaan koo Abdulhakiim Hajoon jedhama. Yeroo dheeraa booda walitti deebinee asiin dura akkuma beekamu viidiyoodhaan waa'ee barnoota irratti xiyyeeffatan keessattuu barnoota ammayyaa teekinooloojii irratti xiyyeeffatanii fi barnoota onlaayinaan bakkuma feetan irra teessanii barachuu dandeessanii fi akkasumas biizinasa hedduma barbaadan irraa hojjechuu dandeessan irratti viidiyoo isinii dalageen ture. Har'ammoo AI dha walitti dhufnee yookiin immoo artificial intelligence maali ka jedhurraa jechuudha. Eessarraa ka'e maalitti jira fuuldura hoo gara deemuu jira. Dhuguma AI'n hojii keenya nurraa fudhatuuf deema. Tole carraan ilma namaa kana booda maal ta'uuf hin deema fi kan kana fakkaatan mari'annaa turtiin keessan na waliin haa ta'u. AI jechuun artificial intelligence jechuudha. Artificial intelligence jechuun walumaa galatti maashina yookiin immoo kompiitara akka ilma namaatti yaaduu danda'u fi akka ilma namaatti baratee ejjennoo mataa isaa yookiin murtee mataa isaa kennuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun ilmi namaa rabbiin sammuu uumamaan isaa kenne kana akkaataan itti sammuu namaa operate ta'u yookiin immoo neural linking kun akkaataa itti operate ta'u wanta tokko ni yaadna yookiin immoo ni dongorra sanbooda ni baranna yookiin immoo mana barumsaatittuu barumsa baranna sanbooda experience keenya sanarraa yookiin immoo muuxannoo keenya sanarraa deebinee beekumsa qabnuun wanta tokko ejjennoo fudhannaa jechuudha. Wanta gochuu barbaanne hunda keessatti iyyuu beekumsa malee ilmi namaa waan godhu jechuudha. Kanaaf at the same time AI'nis yookiin immoo artificial intelligence'is akkaataan inni itti design ta'e akkaataan inni itti program ta'e akka ilma namaatti akka sammuu ilma namaatti yaaduudhaan baratuudhaan muuxannoo irraa argachuudhaan akka ilma namaatti akka ofii isaatii wanta tokko gas godhee deebisuu yaaliidhaan wanta tokko akka deebii deebisuu akka wanta gaafatame sana hojjetu akka taaskiidhaan adda addaa ilma namaa caalallee akka dalagu kan godhu haala sanaanii jechuudha. Egaa AI'n waggoottan 78 ta'uu danda'a. Almost bara 1950 irraa eegaleeti ka sirritti akka qoratamee yookiin immoo seektara yookiin AI'n piroogiraamni addatti irratti akka qorannoon gaggeeffamuu fi AI'n kunis yeroo yerootti akka walirraa tokkorra darbaa akka deemu kan godhame almost bara 1950 irratti hundeeffamee jechuudha. Dhaabbanni AI qoratu sanbooda AI'n maaltu dhufee fakkeenyaaf AI'n duraanii wantoota akka calculationii fa'a calculationii nama yookiin immoo calculatorii fakkeenyaaf calculatoriin maashina hisaaba dalagu yookiin immoo maashina herreega dalagu yeroo sanitti inni mataan isaatu AI ture jechuudha yookiin immoo artificial intelligence ture jechuudha. Lakkoofsa itti kennitaa ittiin baay'istaa deebisaa siif hin kennu. So kun yeroo sanitti achievement guddaan ture teekinooloojii ilma namaa keessatti. Sanbooda wantoota akka geemii cheezii fa'aa jedhan jiru namoonni obboleeyyantiin umriidhaan caalaa gurguddoonni beekan sirritti. Akkasuma jechaa dhufee sadarkaa maashinaatitti sadarkaa sooftiweeraatitti ol guddatee achi booda mootu kama hojiirra ture gara roobootiidhaanis yaalamaan ture waggoota kurnan darban keessa. Haa ta'u garuu bara 2021 yookiin immoo bara 2022 yeroo seenuuf jedhurra AI dan adda addaa yookiin immoo large language model keessattuu generative AI kan jedhaman latest jechuudha. AI gadi bu'ee latest AI'n generative AI dha. Generative AI kan agarsiisu large language model kan akka ChatGPT kan uumaman ni jiru. Isaan kunniin baroota 2 fi 3 hin darban kuni warraaqsa AI jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Walumaa warraaqsa AI yeroo AI'n wanta ilmi namaa gochuu hin dandeenye itti godhee fi AI'n tokkichi sammuu ilma namaa kana sammuu biliyoonotaan caala hanga jedhamu takkatti jechuudha. Wanta barbaadde yoo gaafatte ka deebisii deebisu. Afaan barbaadde yoo gaafatte ka deebisii deebisu. Wanta hojii na hojjedhu ittiin sana kan siif hojjetu kun hindinuyyuu generative AI yeroo ammaa kanatti addunyaan guutuun irraa hasaartuu fi itti fayyadamaa jirtuuf duras fuula addunyaa tana guutumatti
kan jijjiiruuf deemaa jiranii jechuudha. Mee san dura AI'n overview isaa haa ilaalu. AI jechuun walumaagalatti akkuma jenne sana artificial intelligence dha. Artificial intelligence kun immoo yoo calculator illee artificial intelligence ta'e yeroo isaatti jechuudha. So wantoonni amma sadarkaa software'aatiin wanta namni gochuu hin dandeenye kana wanta sila ta'amrii jedhanii yaadan kana kan godhaa jiran haga generative AI ti haa ilaalu. Tokkoffaa irratti sarkilii tokko fudhachuu dandeenya. Sarkiliin guddaan kuni AI jechuu dandeenya. And then sarkilii lammaffaa kana yeroo uumnu sarkiliin kuni hanga machine learning kan jedhamu jira. Machine learning keessa mootu akka large language model kamootu generative AI tu jira. Generative AI san keessa LLM kana san booda akka ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot fi kan kana fakkaatan kan jedhaman hedduu jira boodarraa ilaaluu dandeenya. Walumaa galatti yeroon darbe kuni yeroo warraaqsa AI itti turee fi addunyaa tana guutumatti fuula isii jijjiiruudhaaf kan deemu jechuudha. Okay, amma gosoota AI haa ilaalu. Kana akkamitti qoodna? Sadarkaa afuritti haa qoodnu. AI'n kuni baay'ee toopikii baay'ee guddaa ta'ee fi jireenyi kana booda jiru sadarkaa keessattuu waggoota 5 kana keessaa fi 5 kana booda jireenyi guutumatti karaa AI'tiin wanti hundi kan hojjetamu ta'uu fi deema. Wanti hundi karaa maanuwaalii kan hojjetamaa ture jechuudha. Gosoota AI tokkoffaa irratti AI assistant AI kan jedhamutu jirani. AI assistants kunniin kanneen akka silkii namarraa kaasuu fakkeenyaaf akka Siri fa'aa kan akka Alexa fa'aa kan jedhaman kan bilbile nama eebaluutti bilbile kontaaktii keessa qabdan san keessaa nama eebaluutti bilbile yeroo jedhan kan ofii isaati bilbilu suni nama sanatti kunis fakkeenyota assistants AI isaan keessaa tokko. Akkasumas assistants AI kun sadarkaa schedule qabutti yookiin immoo sadarkaa meetingii adda addaa fakkeenyaaf nama hojii tokko ta'uu danda'a, nama busy ta'uu danda'a. Okay, yeroo akkana irratti meetingii akkanaa naaf qopheessi jedhee meetingii sana qopheessuu danda'a nama duubaan jechuudha. Email marketing yookiin mootu marketingii keessatti mootu email adda addaa draft godheetini baay'ee sadarkaa professional ta'een qopheessee email isanis ufumaa isaatti auto yeroo isaatti namoota hedduutti akka ergu fa'aa kunniin amma assistants AI jedhamu. Assistants AI kana keessatti mootu kan fakkeenyaaf malee chatbot adda addaa gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf nama tokko dhaabbata qaba jennu fakkeenyaaf namni dhaabbata qabu tokko website tokko irratti yookaan namni barreessuuf ta'ee ufumaa isaati AI'n deebisee fi dhaabbata tokko bakka bu'ee deebii deebisaaf jechuudha akkuma ChatGPT fi wantoota adda addaa kanneen. Kunniin baay'ee keessisaa toopikii baay'ee deepidha. So kunniin walumaagalatti AI assistants jedhamu jechuudha. Lammaffaa mootu AI in healthcare dha. AI sadarkaa yookiin immoo seektara fayyaa keessatti kan ramadamu. Seektara fayyaa kana keessatti dhukkuboota adda addaa keessattuu built in machine or built in computers meeshaalee healthcare tokko fayyadamu yookiin immoo dhaabbanni fayyaa tokko fayyadamu keessatti meeshaalee fayyaa kana AI keessatti dalaguudhaan AI'n kuni akka dhukkuboota adda addaa diagnosis godhu. Fakkeenyaaf dhukkubni kuni kana jedheetiin akka ufii isaati nama caalaa akka sirritti qorannoodhaan ibsu kan godhu AI dha jechuudha. AI'n kan dalagu akkaataan inni itti dalagu AI'n akkaataa daataa tokko yookiin immoo algoritmii adda addaa fayyadamuudhaan daataa wahii irraa kan akka barate sanitti iddoo kamittuu akkaataa itti barate sanitti dalagaa ofii dalaga. Fakkeenyaaf healthcare keessatti AI'n dalagamu waa'ee fayyaa sana bakka irratti dalagu sana keessattuu waa'ee dhukkubootaas ta'uu danda'a, waa'ee meeshaalee fayyaa sana ta'uu danda'a, waa'ee haakimaa kana ta'uu danda'a, dhimma fayyaa mataa isaa sanuu ta'uu danda'a. Kanarratti baay'ee train ta'ee yookiin immoo baay'ee leenjisanii eega leenjisan booda kan bakka sana irratti specialize ta'ee ilma namaatti olitti illee dalaga. Maaliif beekumsa adda addaa inni kan walitti qabatee fidu kuni wanta namni tokko beeku caala yookaan doktorri tokko beeku caala. AI'n kuni daataa doktoroota hedduu yookiin immoo miliyoonotaan lakkaa'amanii irraa barachuu danda'a. Kanarraa train ta'uu danda'a. So
kanneen walitti fidee dhukkuboota adda addaa akka diagnoos godhu kan godhu AI dha jechuudha. Akkasumas keessa dhaabbata fayyaa yookiin immoo seektara fayyaa kana keessatti wanti baay'ee nama gammachiisuu fi ilma namaatiif bu'aa olaanaa kan qabu namoota paralyzed ta'an keessattuu yookiin harki isaanii ta'uu danda'a, miilli ta'uu danda'a, namoota wanti kunniin laamshaaniitiin sababa dhukkuba adda addaa dalaguu hin dandeenye maashina adda addaa yookiin fakkeenyaaf nama harka isaa hin dalagne tokko maashina harka irratti galchanii akka ofii isaatii of fudhatu keessattuu amma neural link jedhameetiin amma akka Elon Musk fa'aa chippii dalaganii sammuu namaa keessatti galchaniitiin sammuu namaa sana qofa yaaduudhaan namni paralyzed ta'ee harki hin dalagne tokko sadarkaa yaaduutiin qofa maashinni harka irra dalagame sun fakkeenyaaf harki isaa qofa yaadamu ta'e maashinni harka irra dalagame suni akka yaadee ilmi namaa yaadee fuudha. So akka meeshaa sana fuudhu akka nyaata fuudhee afaan kaatu meeshaa harka irra dalagame sana fayyadamuudhaan sammuu keessatti immoo wanta akka meemoorii yookiin chip waan akka sim kaardii galchuudhaan sadarkaa sana hundaan gahee jira jechuudha. Sadarkaan AI irra jiru kuni baay'ee nama gammachiisuu fi namoota hedduus keessattuu namoota dhibee paralyzed ta'an qabaniif baay'ee kan gargaaru jechuudha. Kan biraa mootu AI education and workers yookiin immoo barumsaa fi seektara barumsaatii fi hojjettootaaf illee baay'ee fayyada. Yeroo ammaa kanatti keessattuu hojjettootaaf fakkeenyaaf namni data analysis tokko ta'uu danda'a. Namni fakkeenyaaf biiroo keessa qacaramee hojjetu tokko data analysis godhaa wanta dhaabbata sanii guutuu isaa report godhu yoo barbaade haala dhaabbanni sun itti ran godhaa jiru beekuudhaaf dirqama duraan maanuwaaliidhaan wanta hundaa torbaanota ji'oota kana walitti qabeetiin data tokko akkasitti qopheessa. Amma garuu data analystiin tokko wanta jiru san information qofa walitti qabuudhaan promptii waan beekuuf jechuudha. Waan beekuuf fakkeenyaaf ChatGPT ta'uu danda'a, DeepSeek ta'uu danda'a kanneen biroo fuudheetiin yoo analyze naa godhe jedheetiin sirritti itti kenne wanta inni silaa torbaan tokko torbaan lama itti fudhatu sana daqiiqaa takka keessatti dalagee kennaafii jechuudha. So this is very one of advantage AI keessaa isa tokkodha. Hojjettootaaf baay'ee jireenya salphisee jira jechuudha. Kana jechuun namni tokko lafuma ol ka'ee data analyst ta'a jechuudha. Kana jechuun namni tokko lafa ol ka'ee doktora ta'a jechuudha AI fayyadamee. Kana jechuun namni tokko lafa ka'ee website fi application hojjechuu danda'a jechuudha. Nama konseptii wanta sanii qabu, nama beekumsa waan sanii qabutu beekumsa meesaatiin yookiin immoo professionii meesaatiin wanta sana dalagaa jechuudha. Fakkeenyaaf markeetii keessatti illee automation adda addaa markeetingii duraan karaa maanuwaaliin dalagamu amma automationiidhaan yeroo takkatti walitti qabanii automationiidhaan warriif keessattuu digital marketerii waan kana sirriitti hubata. So bakka kanattis digital marketerumatu wanta sana dalagaa jechuudha malee nama AI fayyadamtee qofaaf wanta tokko dalaguu hin dandeessu. Wanta beekumsa qabdu tokko irratti si gargaaruudhaaf AI kun hojiirra oolaa jiru jechuudha. Kana jechuun immoo uf dura hojii nama dhabsiisu jechuun ta'e hojiileen hedduun dhabamuuf ta'u. Fakkeenyaaf self driving kariin fa'aa jira. Uf dura taaksiidhaan adda addaa shufeeran barbaachisu taaksiin almost Los Angeles moo'es Ameerikaa keessatti iyyuu hojiirra oolu jira. Fakkeenyaaf kaashariin adda addaa maashinootaan bakka bu'aa jiranii maashinoota AI'tiin bakka bu'aa jiranii kaashariin nama yeroo muraasa booda hin barbaachisu ta'a. Ammas hojiileen faabrikaadhaan adda addaa keessatti roobootiidhaan bakka bu'aa jiran hojiilee humnaa namni tokko sa'a 12 16 sa'a 24 hojjechiifachuu barbaada warri faabrikaa. Kana jechuun of dura faabrikaa keessatti ammas ta'uu baatu waggoota 5 6 10 ta'uu danda'a. Sana booda deemee warri faabrikaa keessa dalagu guutumatti AI keessattuu humanoid robotics warroota jedhaman warroota AI qaama qaban jechuudha. Isaaniin bakka bu'uun isaan oolu almost some of western country keessatti wanti kun bakka bu'aa jira jechuudha. Kanaaf AI'n hojii keessatti hojjettoota illee baay'ee gargaara, abboota qabeenyaas keessattuu baay'ee gargaaru jira. Hojiilees akkasumatti dhabamsiisuuf deemaa jiru jechuudha. Kan biraa mootu creative AI warroota jedhamantu jira. Creative AI kunniin warrootuma akka jalqaba kaasuuf yaalee sana warroota akka ChatGPT ta'uu danda'a, DeepSeek ta'uu danda'a, Gemini, Copilot kanneen akka Free Pick kanneen akka
generate image AI jira, in video AI jira, warroota hedduu maqaa kaasuu dandeenyu keessatti yeroo ammaa kanniin creative AI warroota jechuun walumaa galatti warroota wanta gaafatte barreeffamaan kan si deebisan research daleeduu kan siif qopheessan akkasumas information adda addaa kan si kennanii fi image adda addaa kan generate si gochuu danda'an. Fakkeenyaaf image dhugaa tokko fakkeenyaaf nama bahararra jiru akka nama bahararra jiruutti image keena kaayee jedheen yoo suuraa kiyoo hiitti kenne akka nama bahara jiru irratti nama bahara qofa osoo ta'e akka nama keessa taa'aa jiruutti image san generate naa godhuu danda'a. Dhugaa fakkeessa jechuudha walumaa galatti. Fakkeenyaaf nama baay'ee profession ta'e yoo hin fakkeessi fluufana uffachiisi yoo jedhu ta'e sirritti na uffachiiseetiin akka Photoshop fi Illustrator maal waan duraan Adobe dalagan kana osoo hin ta'in kama dhugaa kana fakkeessee lafa na kaa'uu danda'a jechuudha. Viidiyoo illee akkasumatti na dalaguu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko sekondii 5 itti kennee akka nama haasa'utti san booda barreeffama qofa itti kennee sagalee kiyya yoo itti kenne viidiyoo sa'a tokko akka nama an haasa'aa jirutti na dalaguu danda'a jechuudha. Kana jechuun kun AI dha jechuu miti. San akkasitti hubadhaa. So wantoota hedduu creative AI kun baay'ee advantage qaba. Kitaabota adda addaa of dura barreessuuf hin deema. So kana walumaa galatti creative AI keessa ramadamu baay'ee hedduudha keessa isaanii. Yoo wantoonni hedduun fakkeenyaaf hojiileen akka graphic design ta'uu danda'a. Wantoonni hedduun yoo ka AI dhaan bakka bu'an ta'e fakkeenyaaf namni tokko graphic designer yoo jedhamu ta'e graphic designer kun carraa itti qacarameetiin hojjetu yoo qabaatu ta'e dhaabbanni tokko duraan graphic design kana hojii isaa sirriitti adeemsisuudhaaf graphic designer maybe 3-4 fayyadamuu danda'a dhaabbanni gurguddaan jechuudha. Gaafa AI kun immoo maal godhaa namni tokko bakka nama graphic designerii tokko graphic designerii nama 5-6 illee bakka bu'ee AI fayyadamee hojii isaa sana hojjechuu danda'a. Kana jechuun of dura koostii dhaabbanni tokko hire ittiin gochuu danda'u. Koostii dhaabbanni tokko nama ittiin qacaruu danda'u baay'ee gadi hir'isee nama tokko qofa fayyadamaa nama AI fayyadameetiin hojii isaa hojjechuu danda'u qofa ramaduu danda'a jechuudha yookiin immoo qacaruu danda'a jechuudha dhaabbata isaa keessatti. Kun fakkeenyaaf isinii kaase malee wantoota hedduu keessatti haala saniin hojiilee adda addaa gadi nama baay'ina namaa gadi hir'isuuf deema. At the same time immoo hojiilee baay'ee miliyoonota lakkaa'amanillee uumuuf deemaa jira. Garuu nama AI beeku qofatu waan kanatti fayyadamuu danda'a jechuudha. Akkamitti AI kana barachuun danda'ama kan jedhuun baay'ee salphaadha. Istiraatejii isaa baay'ee salphaadha. Akkamitti akka baratamu, eessarraa akka baratamu, akkamitti akka itti fayyadamaman fi kanneen kana fakkaatan dura carraadhaan inni jiruu fi wantoota biraa yoo rabbiin jedhee viidiyoo biraatiin walitti deebi'uuf taana. Garuu mootu AI namni baratu dirqama ta'aniituma AI sana qofa osoo hin ta'in hojii irratti specialize goone sana jiru. Hojii irratti dalagaa jiru sana already gara teknooloojiitti fiduudhaan hojii sana yookiin immoo akka AI dhaan dalaguu dandeenyu qofa research irra daleeneetiin koorsii AI gaggabaabaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Kana malees AI mataa isaatu barataniitiin sadarkaa amma addunyaan itti wantoota adda addaa ittiin uumaa jirtu kana application adda addaa ittiin uumaa jiran kana barataniitiin ittiin uumamuullee ni danda'ama. Akkamitti kan jedhu mootu video itti aanu keessatti wal argina. Bakka videoon kiyya isin bira gahu subscribe gochuudhaan video kan biraas eeggadhaa. Namoota ni fayyada jedhanii yaadaniif keessattuu namoota gara teknooloojii kana dhufuu barbaadan ajalatti invite godhaa, share godhaa, like godhaa. Galatoomaa nagaa keessanii turaa.